baay'eedha. Kanneen keessaa barataa kolleejjii fi loltuu wayyaanee kan ture yeroo ammaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Qabsaa'aa Milkii Guutuu isa tokko. Qabsaa'aa Milkii Guutuu gaaffii gabaabaa televiizyinii Eertiraa sagantaan gaaddisa dhugaa dhiyeesseefiif deebii kennee jira. Gaaffiin duraa dhiyaateefis osoo gara waraana bilisummaa Oromootti hin dhufniin dura eessa turte kan jedhuu fi gara waraana bilisummaa Oromootti akka dabalamtu maaltu si dirqe kan jedhudha. Akkas jechuun deebii isaa jalqaba. Qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu kootiin duratti waraana wayyaanee keessan ture, loltuun ture jechuudha. Isaan duratti immoo barataa kolleejiin ture jechuudha. Gara waraana bilisummaa Oromootti akkan dhufuu fi kan na kakaase akkuma beekamu hireema barammaa kana uummata Oromoo dhiibbaa irra jiru keessaati jechuudha. Keessaa kan na qunnameenini rakkoo na qunnameenin gara waraana bilisummaa Oromootti dhufe. Innis kolleejii yeroon baradhu dhiibbaa adda addaatu ture jechuudha. Dhiibbaan garaagaraa barattoota Oromoo irratti adeemsifamaa ture. Innis gaaffilee adda addaa walqixxummaa wanneen Oromummaa xiqqeessan wanneen eenyummaa Oromoo xiqqeessan wanta dudubbatamanii fi isarratti barattootiin kaka'u sanarratti gaaffilee mirgaa jechuudha. Seera irratti hundoofne gaaffii mirgaa gaafannaa, gaaffii sabummaan gaafannaa, gaaffii kanarratti gaafa nuyi gaaffii dhiyeessinu gaaffii haqaa seera irratti hundoofne seera mana barumsaa, seera kolleejii dubbatamu sanarratti hundoofne gaafa nu dhiyeessinu sanarratti akka yakkaatti yookiin akka miseensa adda bilisummaa Oromootti nu ilaalanii nu hidhaa turanii nu gudirsaa turanii yeroo hedduu hidhamaa turre saniinis ari'ameera jechuudha mana barnootaarraa ari'amee jiraachuun dadhabee jechuudha. Finfinnee keessas tureera jechuudha. Miseensi kanaan dura miseensi OPDO jechuudha kan qabxii malee barnoota malee nu wajjiniin seenan jiru jechuudha mana barnootaa sana yookaan kolleejii sana kan nu wajjiniin seenan jiru. Isaan silumaayyuu dhiibbaadha yookiin ergaa diinaa fudhatanii wanta achi keessa seenanii fi hojii basaasaa hojjetu jechuudha kolleejii keessatti. Egaa gaafan kanaan ari'amu na dura dursanii galanii warra kottimanii yookaan qabalee ganda warra aanaa beeksisanii na hordofsiisaa turan jechuudha. Sodaa kanaan kan ka'e Bishooftuu Finfinnee keessa tureera jechuudha. Naannoo baatii 6 nama bira tureera. Hojii humnaas akkas of gargaaraa of jiraachisaa tureera jechuudha. Sana keessaan gargaarsuma Oromoota tokko tokkootiin ogummaan achi keessatti baradheeni gara Gambeellaa Booboo Shaallimaatii kan jedhamu sanatti qacarameen ture. Achi keessaas hojjechaan tureen jechuudha. Achi keessa akka baqaattiin hojjechaa ture jechuudha. Gara biyyaa gara maatii kootiittis deebi'uu hin dandeenye jechuudha. Gara maatii kootiitti si'a tokko rakkadhee iddoo sanatti naannoo irratti inni tokko uumame jechuudha. Naannoo irratti ajjechaa ture rakkoo gosaatu ture jechuudha. Rakkoo gosaa ture sana keessatti namoota adda addaa irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa ture jechuudha. Sana baqaan hojii sana gadhiisee gara biyyaatti gaafan deebi'u qabamee ni dhame jechuudha. Gaaffii tokko malee warra kooti wajjinillee utuu waliin argin nagaanan gaafatin gaafan dhufes baqa isaaniin deebe gaafan Gambeelaa waan kana baqadhee dhufus immoo poolisooti dhufanii na qabanii jechuudha. Warri kolleetu nan gaafatin waan tokko tunan gaafatin na qabanii aarii kanaan kan ka'e mana hidhaa naannoo gaaffii tokko malee naannoo 6 walakkaa na hidhanii jechuudha. Eessa turte eessaa dhufe abbaan eessise sin beeku galmeen irratti gale sin beeku yakka kan biraas hin qabu waan namaattis bu'ee hin beeku barataan ture isaan duratti naannoo sanatti nagummaadhaan hin beekamaa ture. Na qabanii gaaffii tokko malee gara Karsheellii Dambidoollootti na hidhanii murtii ofumaa beellama jedhaniitu na deddeebisaa turanii beellamni kunis maaloo isaan beekamu jechuudha. Marratti Baashaa kan jedhamu jira. Baashaa eenyu akka jedhanii maqaan isaa maaf narkaa badeera. Maallaqa xinnoo kennee fi waa'ee ni dhamuuf sana wanta ni dhamuuf sana gaafadheen jechuudha mattaadhaan. Gaafan gaafadhuu fi firuma keetu siisisaa jira. Namuma akkasiitu jara firummaa yookaan miseensummaa OPDO wanta qabuuf dirqama fudhatee kanaaf sirratti bobbaasee jira. Keeziin ati hidhamteef kanaaf naan jedhan. Sanaan aareetan egaa gariin itti goruun dhabe jechuudha. Jiraachuun dadhabe biyya keessas carraa hojiis barbaaddachuu hin dandeenye waanuma kanaan kan qabate badii tokko malee na adamsu akka bosonuutti na adamsu warra kooti wajjinis jiraachuun dadhabe
hojjetadhee jiraachuus nan dadhabe maqaan hin bittinnaa'e rakkoo kanaaf kan ka'e egaa gara waraanuma wayyaaneetti seeneen jechuudha. Waraanuma wayyaanee keessa taa'ee isaanuma keessa dhokachuu naa wayya kan jedhu of jiraachisuudhaaf jechuudha. Of jiraachisuudhaaf jechani gara waraana wayyaaneetti seenee waraana wayyaanee keessattis immoo rakkoolee achi keessatti Oromoo ragaantu mataadhaan na ba'e jechuudha. Facaaluun mataadhaan na ba'e akka dubbatanitti seera isaanii irratti mirgi sabootaa walqixxeedha jedhu. Walqixxummaa kanas ni ilaalla jechuudha. Yeroon mana leenjiitii ba'u qabxii olaanaa leenjii waraanaa irrattis sochii waraanaa adda addaa irrattis qabxii olaanaan qaban ture. Garuu Oromummaa makootiin gaaffii tokko waama tokko illee tun kaasne maqaama Oromoo waan tan qabuufi baasanii ijoollee Tigrootaa Mikaa'ela ifaa kan jedhaman amma kutaa 7 kutaa 6 kan baratan sadarkaa Air Force keessa galan nu bira nama hedduu ta'a jechuudha. Eenyuma kana kalakkoofsa Abashaatti 99 jechuudha. Bishooftutti 7 nu teessisanii nu ari'an jechuudha. Achi meedikaalii fuudhanii isaan kun meedikaalii fayyaan qabanii isaan kun fayyaa waan tan qabneefi iddoo kana turu isaan naannoo eegu isin deemaa fayyaa qabdu waan taataniif yeroo waamamtanitti dhuftu dhaniitu nu ergan jechuudha naannoo adda waraanaatti. Naannoo adda waraanaatti gaafa nu erganii qarshiin qabnu waan hundaan nurkaa fuudhaniiru dookumentii keenya nurkaa fuudhaniiru waraanaan dudduubaaf fuulduraan kumaandoodhaan nu naannessanii nu marsanii fidanii dhufanii shiree irratti nu buusan jechuudha. Tunu hireema irraa baqannee bahu fedhiima tokko hin guutanne jechuudha waraana isaanii sana seenuudhaaf. Jalqaba istaampiin maxxanfame hojii akkasii leenjii ogummaa fudhattu sin jedhame barattoota hedduu yuunivarsiitii keessaallee kan ba'e. Garuu wanta si ajaa'ibu gara hiree waraanaa kan deemne dhiibbaan Oromoo irra akka jiru sirriitti isa jechaa malee isa ololaa malee kan inni hubadhe guyyaa sana jechuudha. Nuyi kan gara achitti deemne nama 33 kana keessa ijoollee yuunivarsiitii turan sanaan gowwoomfanii seenan akkuma koo kana rakkoo adda addaatiin seenanidha. Achi keessatti garuu waan tokko hin goone. Leenjii waraanaatti dandeettiif ga'ummaa hundumaa irratti warra badhaafamedha. Garuu gaafa dhufnu warri sun gara ogummaa sanaatti gara Finfinneetti gara iddoo adda addaatti yeroo deeman nuyi gara kamitti dhufnu gara adda waraanaa gara dahannootti nu fidanii jiru. Sana keessatti akka nuyi gaaffiin gaafannee fi waraanni fuulduraaf dudduubaan nu marsee jira jechuudha. Karaa Affaar kana keessa baasanii nu fidanii jechuudha. Humnumaan jechuudha kun. Nyaatallee bosona keessa nu ciibsaniitu nu nyaachisu jechuudha. Humnumaan jechuudha dudduubaaf fuulduraan. Nu fidanii dhufanii Easy kan jedhamu jira. Easy irratti nu bittimsanii warra xiqqoosee achumatti wal dorgomsiisanii warra xiqqoosee fooyyee qabuuf qabxii achi keessatti qabu immoo fuudhanii leenjii nu madaalle warra silaa iddoo sanatti hafe madaaluuni fuudhanii maal nu godhu tooppoogiraafii na galchan naan jechuudha. Leenjii irraa leenjiitti na dabarsanii leenjii sana immoo na leenjii sana leenjee gaafa dhufu cheenii keessan galee jechuudha. Oromummaa koo amman dhossee jiraachuutti hin ga'e jechuudha. Wanti dubbatamu naannoo sanatti ajajoota waan Oromoo xiqqeessu waan sabummaa Oromoo xiqqeessu dhiibbaa humna jechuudha. Sana keessatti egaa ukkaanfatanii amma yoomiitti jiraatanii waan sabummaati gaaffii tokko walga'ii irratti gaaffii seera isaanii irratti hundaa'e. Yaani seera mataa isaatiif baasee jiru kan hojiirra oolchuuf ni jechuudha. Dikooreeshinii jechuudha seerrisa. Dimookiraasii afaaniiti malee kan hojii miti jechuudha. Egaa gaaffii adda addaa kaafne amma fakkeenyaa fi Ayyeloom tiishartii Ayyeloomiin bitaan hin jedhan. Akka seera isaanii irratti